Hayyee akkam jirtu dhaggeeffattoonni koo fi hordoftoonni koo martinuu baga nagaa taatanii amma immoo barnoota adda addaa kennuudhaan karaa yuutuubii dhufeen jira. Yuutuubii koo karaa tiiktookii koo kaa'een jira. Tiiktookii koo seentanii piroofaayilii jalaa sabskiraayib gochuun sheer gochuun akkana jajjabeessitanii jalqaba irratti dhaamsa koo isiniif hima. Barumsi isiniif qabadhee dhufe barumsa beezikii lamadha. Tokko maayikiroosooftii jechuun dookumentii adda addaa qopheessuudhaaf woordii, egzeelii, paarpoointii fi waan adda addaa qopheessuudhaaf haala salphaatiin afaan oromootiin ijoollee kutaa tokkodhaa kaasanii sadarkaa yuunivarsiitii kan jiran peeparii adda addaa qopheessuuf riisarchiif kan fayyadu akkamitti akka qophaa'uu danda'u afaan oromoodhaan barsiisuuf dhufeera. Lammata dabalataan immoo diizaayinii diroonii tokko akkamitti akka diizaayin goonee balaliisiisuu dandeenyu sooftiweerii fayyadamnee meeshaa maal akka fayyadamu hunduma isaa isteeppiidhaan kilaasiif danda'e qabatee viidiyoo gaggabaabaatiin bareedaa kan ta'een dhufeen jira. Na wajjin ta'uun dhaamsa kootii sabskiraayib godhaa. Na wajjin ta'aa viiyuun akka guddatu yookiin akka ijoollee bira gahu laayik sheer gochuun na bira dhaabbadhaan dhaamsa kootii. Tole guyyaa har'aa waan itti ceenu diroonii maalummaa diroonii maal akka ta'e isiniif ibsa. This means what's drone inni jalqaba irratti dirooniin hiikti isaa maali? Akka saayinsiin kaa'utti drone is unmanned aircraft jedha. Kana jechuun dirooniin pileenii gaafa ilaallu pileenii namaan paayileetii tokkoon paayileetiin taa'ee kan kontirool gochuu danda'udha. Diroon jechuun immoo nama maleessa kan paayileetiin isaa lafa taa'ee qilleensarra kontirool gochuu danda'u unmanned nama maleessa jechuudha. Kanaaf unmanned jechuun eerkiraaftii nama maleetiin balali'uu danda'u. Lammaffaa irratti diroon are more formally known as unmanned aerial vehicle UAV jedhamee beekama. Kana jechuun nama maleessa ta'uusaa gabaabumatti nutti hima. Unmanned aircraft system jedhama jechuudha. Pileeniidha. Pileenii akkamii? Pileenii nama malee kontirool ta'uu danda'udha. Dirooniin hiikisaas gabaabumatti kanadha. Histirii isaa maal akka ta'e diskiripshinii irra liinkii isiniif hin kaa'amu hordoftoonni bira ga'uu dandeessu. Diroon jedhas jalqaba irratti. Dirooniin gosa hedduutu jira. Faayidaa isaa irratti hundoonee gosa isaa irratti hundoonee taayippii istiraakcharii isaa irratti hundoonee gara adda addaatti qooduu ni dandeenya. Fakkeenyaaf as kanarratti dirooniin fiiksid wiingii fi rootar wiingii jedhamee kan beekamu jira. Rootar wiingii kan nuti jennu fakkeenyaaf kan akka kanaa sadan irra keessa jiran kun rootariidha. Rootarii jechuun bileediin isaanii yookaan piroopeelariin jettii kanadha. Piroopeelariin inni kun socho'uudhaan yookaan tashkaraakkaruudhaan gara daayirekshinii adda addaatti oofuu yookiin 6 degree of freedom control gochuu kan nuti dandeenyu rootarii bileediin sun revolution per minute guddaatiin socho'uuti. Loodiin intirestiin uumamee dirooniin kan rootarii jedhamee beekamudha. Lammaffaa fiiksid wiingii. Fiiksid wiingiin kan wiingii isaatiin kontirool gochuu dandeenyu. Tiiktookii koo irrattis kan diroonii abbaa gadaa tokko hojjeteen ture inni fiiksid wiingiidha. Wiingii isaatiin kontirool kan jechuu dandeenyudha. Haayibriid kan jennus fakkeenyaaf haayibriid jechuun lamaan isaatiin kan socho'u. Fakkeenyaaf viitooliin kun haayibiriididha. Inni rootarii siin qaba, fiiksid wiingii siin qaba. Rootariin kun kan inni fayyadu fakkeenyaaf viitoolii kanarratti teek oof godhee qilleensa irra geenye booda rootariin kun dhaabbata. Sana booda puusharii ishii kanaatiin ni socho'u. Daayirekshiniin immoo sarfis kontiroolii wiingii kanaatiin kontirool ta'a. Moor bal'inaan kutaa tokkoof danda'e waan qabuuf irratti barachaa deemnaa rakkoo hin qabu. Appilikeeshinii irratti hundoon immoo diroonii kaameraaf kaasuuf fayyadu, ispireey gochuu fakkeenyaaf isheen kun amma ispireey gochuu keemikaala peestisaayidii qonna irratti yookaan lafa ooyiruu mi'aanii irratti peestisaayidii ispireey gochuudhaaf fayyaddi. Appilikeeshinii irratti hundoon waan adda addaa tokko hin diignee barachaa deemnaa kilaasii aanutti ilaalla. Gosa diroonii yookiin type of dirooniidha. Akkuma amma ilaallutti 3 types of dirooniidha as kanatti. 3 type of diroonii jechuun rootarii wiingii, fiiksid wiingii fi haayibriid wiingiitu jira. Haayibriid wiingii jechuun fiiksid wiingii fi kanneen kanaaf rootarii wiingii fi fiiksid wiingiin walitti gaafa dhufu haayibriid diroonii dhuuma jechaadha. Fakkeenyaaf fiiksid wiingii kan jennu wiingii isaatiin kontirool ta'a lafa taa'ee paayileetiin tokko lafa taa'ee wiingii isaatiin kontirool kan godhu fiiksid wiingii jedhama. Rootariin immoo kanneen akka kwaadkooptarii, egzaakoptarii, oktaakoptarii. Kwaad jechuun afuridha. 1, 2, 3, 4 wiingii 4, egzaa jechuun 6dha. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ooktaa jechuun 8dha. 1, 2, 3, 4 inni 8 yoo ta'e tiraayinis jira. Abbaan 3 as kanatti. Isaan kun rootariidha. Rootarii jechuun bileediin isaanii irra keessa tashkaraakaranii haayirii amount of revolution per minutiitiin teek oof godhanii daayirekshinii barbaannetti kontirool gaafa goonu isaan rootarii jedhamu. Kun fiiksidiitiin immoo yookiin raadarii eelooniisii fi eleveetarii isaatiin kontirool goonee gaafa dirooniin kun qilleensa irra sochoosnu fiiksid wiingii jenna. Rootarii fi fiiksid wiingii walitti miiksi godhee gaafa dhumu haayibiriid dirooniidha. Haayibiriid jechuun viitool fakkeenyaaf kun viitool diroon jedhama. Viitool jechuun vertikaal teek oof and laandiing diroon jedhama. Jechuun rootarii isaatiin teek oofii fi laandiingiin godhaa daayirekshinii barbaanneen kontirool saarfisii as kana kun raadariidha. Shittiin kun inni kun eleveetariidha. Qaama kanarratti kan immoo eerliyoons jedhamti. Tokkoon deegnee gaafa ilaallu sirriitti baraa deemna. Kanaaf gosoonni beekamu diroonii keessanitti kanadha. Faayidaan diroonii appilikeeshin of diroonii jechaadha. Faayidaan isaa look precision of agriculture jechuun qonna irratti ispiree gochuuf qonni haala gaariitiin ispiree akka ta'uu danda'u. Weezar foorkaast haala qilleensaa sirriitti mooniitarnuu gochuu danda'u. Waayildi laayifii law enforcement jechuun like tiraafikiin siistemii keessatti fayyadamuu dandeenya. Eeraal footogiraaf, viidiyoo, deliivarii, ji'oogiraaf maappingii waan baay'ee keessatti fayyadamuu dandeenya. Taargeetiin nuti barbaannu dirooniin tokko teek oof godhee ka'ennaan appilikeeshinii barbaanne irratti caanuu dandeenya. Saayinsiin jalqabaa dirooniin tokko teek oof godhee qilleensa irra balali'uu qabaadha. Sooftiweerii akkamii fayyadamnee diroonii tokko diizaayin gochuu dandeenya waan jedhutti gaafa ceenu jalqaba irratti soolidoorkiin jira. Kan hunduma isaa sooftiweerii tokkotiin nan sin barsiisa. Akkamitti akka diroonii kana sooftiweerii irratti diizaayin goone. As kanarratti immoo paartiin kun soolidoorkii jedhama. Soolidoorkiin paartii piroopeelarii, fireemii, boodii isaa, paawar distriibiyuutarii hunduma isaa birushlees mootarii, elektiroospiid koontirool hunduma isaa akkamitti akka diizaayin goone paartii tokkotiin ilaalaa deemna. Edda soolidoorkii irratti diizaayin ta'ee loodiin barbaachisu loodii kana baachuu danda'a. Fireemiin kun loodii ajajame yookiin peeloodii kana baachuu danda'a waan jedhu aansiisiitu nuuf qorata. Kun aansiis sooftiweerii jedhama. Asirratti aansiisiin kun hin danda'a daataa yookiin hin danda'u daataa nuuf kenna. Hin danda'a taanaan daataa kana fudhannee gara bileendariitti oofna. Bileendar sooftiweeriin kun immoo animeeshinii adda addaa irratti feenee yookiin keemikaala biifuu yookaan deliivariif meeshaa tokko fuudhee kaa'uu buusuu waan akkasii nu fayyada. Dhuma irratti edda finnee pirootootaayippii keenya hojjennee maaltu nu barbaachisa? Mishin pilaanerii nu barbaachisa. Mishin pilaaneriin kun ootoopaayiliitii adda addaa fayyadamne daayirekshinii ootoopaayiliitii goonee qilleensa irratti maappii kenninee fakkeenyaaf pileeniittiin kun maappiin kennameefii jira. Maappii kana keessatti daayirekshinii kanarra qofa ootoopileetiitiin daa'imuu dandeessi. Kanaaf ishee kanarra deemtee daayirekshinii kanarratti deemuu dandeessi jechuudha. Kanaaf ootoopileetiin kun maal nu barbaachisa? Maappii tokko kaasnee maappii eeriyaa irra deemsisuu barbaanne fakkeenyaaf lafa qonnaa tokko irra taanaan lafa qonnaa ishee kana keessa biifii fixannee daataa kennuufii ni dandeenya. Daataa kana qabattee dirooniin kun biifuu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf tokko isaa soolidoorkiis, aansiisiis, bileendariis, sooftiweerii mishin pilaanerii kanas tokkotti kilaasii qabannee barachaa deemna. Haala qabatamaatiin akkasiin hubattan abdii guddaan qaba. What are common drones component? Kilaasii aanutti immoo kana baranna. Iskii diroonii tokko oomishuuf